seenee jirra. Alaamaa qiyaamaa Nabi Muhammad waggoota 1400 dura ta'anii nu himan mana keenya keessarraa qabee naannoo jirurraa qabee magaalaa fi biyya keessa jiraannuuf addunyaa teekinooloojii fi saayinsiidhaan qaroomte jedhamtu sana keessa dhaabbannee bitaa mirga mil'anne alaamaa qiyaamaa hedduu isaa lakkaa'uu dandeenya. Yeroo addunyaan amma keessa jirru addunyaa fitnaadhaan raafamtee dambalii galaanaa ol fuudhee gannama deebi'u fakkaatu. Akkuma gaaf tokko sayyidni addunyaa fi akiraa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Madiinaa mana tokko gubbaa ol ba'anii alayhi salaatu wassalaam mana Aishaa gubbaa mana xiqqaa tokko jira. Meetirii 2 fi walakkaa ol fagaata mana Aishaa akka warri seenaa himutti gubbaa san ol bahanii Rasuuli Rabbii sallallahu alaihi wasallam ani akka dambal akka wayta roobni gadi dhangala'u jidduu manneen keessanii roobni gadi roobu fitna mana keessaniif jiruu teessanitti gadi roobtu argaa jira Rasuuli Rabbii sallallahu alaihi wasallam. Jaalanne jibbinee nuti ilmaan akiru zamaan ijoollee akiru zamaan keessa dhalattee dhaloota akiru zamaan keessa dhalanne waan ta'eef bara kana keessa nama waa lama qabu qofatu najaa ba'a. Isatu hoffola nama lama qofa. Tokko nama imaana jabaa qabu. Imaanni dallayatti haxiree bitaa mirga isaa eegu keessa isaa wacni waswasaan hasaasiin burjaajjiin jeequmsi aqiidaa fi sammuu namaa xaxxalafu afaan Oromootiin, Amaariffaan, Ingiliffaan, Arabiidhaan, viidiyoon, audiyoon, barreeffamaan sammuu namaa raasu akka dhahee haak godhee cabsee keessan galle kan ittisu imaana jabaa imaana cimaa nu barbaachisa. Tokko. Inni lammaffaan beekumsa. Bara kana keessa namni waan baranne, namni waan beekne, namni waan qo'anne, namni waan dubbifne yeroo ammaa kana keessa abbaa fedhetu bitee isa gurgura. Abbaa fedhetu fuudhee itti cufee irraa bana, abbaa fedhetu ol fuudhee gadi isa deebisa. Viidiyoon daqiiqaa takkaan ulaallu ol haraatuma oollu viidiyoo kana gubbatti ol haraa oollu hundi barnootaa miti. Sitti fakkaate malee burjaajjii jeeqamsa sammuu kasitti uume viidiyoo guyyarra akkan ol haadhaa oollu kana namni kitaaba hin dubbifne namni waan baranne sammuu isaa kanatti waan idaane waggarraa waggatti osuma birrii faana fiigu osuma waan dhimma isaa dhuunfaa faana fiigu osoo sammuu isaa kun homaan daballe yoo deeme sammuun nama sanii zaagaa deemti. Kanaaf barri amma jirru bara waraanni addunyaa akka waan nuti as deemaa jiruuti. Rabbiin fitnaa irraa najaanu haa baasu. Rasuuli Rabbii sallallahu alaihi wasallam waa hunda keessaa waan isaan maganfatan shirkii fi adaaba qabritti aanee وأعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فتنة الراس ما قنفنا. فتنة جتشون فتنت الذهب بالنار جد ربني. فتنة جتشون هوكو دا يوكين مو فاقو كجد الإنسان. فاقو هوكو وان توكو فكينيا ورقين توكو كل مو ورقي فكاتمو دغم ورقي لا دبيكوف إبدا دربانيتي إبدا سن إراديك بيكما. سني فتنت الذهب بالنار. Fatantu dhiqe qoradhe laale warqii san ibiddaan jechuu ibidda santu warqii dhugaatii fi warqii feekii fakkaatee dhufe adda baasa. Kanaafuu gingilchitu jechuudha barri fitnaa. Kanaaf akkuma isin argitan waraanni baatii jazakumullah waraanni baatii lama yeroo har'aa Hurmuziin qaraaqaree itti cufee ilma namaa addunyaa raasaa jiru. Miidiyaalee addunyaa quba qabdanii Hurmuz seenaa keessatti waggoota 60 biyya san irratti Hurmuz san irra mootii malee hundee seenaatti kan isaanii hin turre waggoota 60 duubatti deebine jechuudha. Naannoo Hurmuz jedhamu san mootii naannoo har'a Kuwait jennuun Kuwait jechuun jecha koot jedhurraa dhufee koot jechuun magaalaa dhiphoo yookiin haxirii gabaabduu jechuudha. Jecha tasgiira gabaabsanii wayita laaffisanii dubbatan koot irraa Kuwait jijjiirame naannoo san ta'a Khalid ibn al-Walid naannoo san kan bilisa baasee namticha Hurmuz jedhamu ajjeesee naannoo san guutuu shahadaa qabsiisuudhaan keessatti Hurmuz parsantii 20
boba'aan addunyaatii fi wantoonni akka xaa'oo warqiiwwan addunyaa parsantaa 20 achiin dabra torbatti guyyaa tokkotti Suudiin qofti gara baarmeela miliyoona 7 guyyaa tokkotti karaa siin dabrafatti boba'aan biyyi keenya Itoophiyaan qabdulleen boba'aan parsantaan 90 waan ta'u Kuwait irraa qabee Suudii fi waan akka Bahreeniitii wal qabate parsantaan 90 Hormuziin dabra haga ammaatti kuusaa jiruu fi waliigaltee duraan jiruun boba'aan deemaa jira malee waraanni kun baatii 2-3 fufe taanaan yeroo muraasa booda biyyi keenyallee akka amma haga tokko wayyaa qabnu kanaa miti rabbiin najaan nu haa baasu balbala san rabbiin nu haa banu kana guututti kan ga'e rakkoo waraanaa kana hunda kan fide banii Israa'eel ummanni Israa'eel uumama rabbiiti jechi Israa'eel jedhu kun hundeen isaa maqaa nabiyallaahi Yaaquubi. Nabi Yaaquub maqaa lama qaban tokko Israa'eel tokko Yaaquubi. Ijoollee isaanii isaan irraa dhalatte ijoollee 12 ta Qur'aana keessatti asbaata jedhamuun beekamtu santu banii ilmaan Israa'eel jedhamte. Achirraa dagaagee wanni banii Israa'eel jedhan kun addunyaa guutuu wal ga'e. Baniin Israa'eel hamma muraasaaf nabiyyoota rabbi irraa baasee nabiyyootatti hammi ta'e amanee warri milkaa'ee jannata galallee jira warra rabbiin faarsee innaa faddalnaakum isin caalchifnee jirra deebisee suuraa baqaraa keessatti bakka adda addaatti rabbi irraa dubbatullee jira. Garuu irra baay'een gosti banii Israa'eel keessattuu uummanni Yahudaa hortee Yahudaa irra baay'een isaa ilma namaa dararuu ilma namaa rakkisuudhaan beekamu. Ni beektan seenaa keessatti kan rabbiin quraanaan dubbate waqatlihumul anbiyaa nabiyyoota rabbii ajjeesaa waliigalatti Yahudaa jechuun waa shaniif aduwwiidha. Jalqabatti Allah rabbiif aduwwiidha. Ummanni ilma namaa rabbi uume keessaa wanti haga banii Israa'eel غلت أيديهم جدي رب الذي بسيفي إن الله فقير ونحن أغنياء ربي هي سانوت دوري سجداني ربي نمني هاك ساني الرب سنجرو أمة بني إسرائيل يهودا لما فتي يري أدوغوت ملائكاتي نمني هاك ساني ملائكاتي كيسو ملائكة الربسو سينا بني آدم قال ميسا كيسا هنجرو كيستو جبريل في ميكائيل الربان كيسون gochoota fofokkataadhaan darbatuudhaan beekamu sababsa rabbiin quraana keessatti illee deebii seef inni sadaffaa aduwwun lirrusul ergamtoota rabbii dachee tanirratti ilma namaa ergenillee nabiyyoota akka warqessaa himutti nabiyyoota 50 ol ajjeefte banii Israa'eel keessattuu naannoo Lubnaan naannoo Masrii naannoo Aqsaa yookiin amma Qudsiidha yookiin Falastiin Gazzaa jedhamu kanatti nabiyyoota 50 ol ajjeesu seenaan ni hima. Rabbi illee quraana keessatti nabiyyoota hedduu fixu isaanii quraana keessatti dubbata Rabbi jalla fi ulaa. Inni sadaffaa wanni Yahudaan baniin Israa'eel ilaatatti taate aduwwun lil iqtisaad diinagdeedhaaf ikonomii har'a addunyaan tun itti fayyadamtu. Namni jalqaba faale seenaa keessatti isaanii keessattuu dhimma ribaa yookiin dhala wal qabatu namni siistama ribaa siistama dhalaa baankii addunyaa keessa galuudhaan mallaqni nama muraasa qofa jidduu akka socho'u akka mallaqni mallaquma qofa oomishu mallaqni osoo gabbahee hojiin uumin warshaan dhaabin oomisha midhaanii oomisha lafaa bahu kan ilmi namaa hojjetu osoon uumin mallaqni baankii keessa taa'e mallaqnummaan mallaqa akka horu sistema kana uumee birriin akka nama kubbaa taphatu garee 22 wal jidduu kubbaa dhiitu san istaadiyeemiin guutuun taa'e ilaalu. Kubbaa nama garee bitaa mirga walitti dhiitu nama 20 wayii qofa istaadiyeemiin guutuun guute taa'e ilaala. Kubbaa san namni isa dhaqabu hin jiru dhimmi kubbaa wacuu fi haasa'uu malee namni kubbaa sanirraa fayyadamu nama 20 wayii san qofa. Zabanyaa barranyaa wajjin jechuu walitti gurreechuu daanyaa wajjin asitti akkuma taphni kubbaa namoota muraasa qofaan to'atame namni istaadiyeemii guute 100 taa'ee tufuuzuma ta'e harka tumusan diinagdeen addunyaallee namoota muraasa qofa harka deebitee akka sochootu
kan godhe riba yookiin immoo dhala kana diinagdee addunyaa keessa galchee bani Israa'el seenaa keessatti. Kanaaf rabbiin wa aklihim amwaala naasi bilbaaxil qabeenya ilma namaa tooftaa jallataadhaan dharaan yookiin dhalaan nyaachuudhaan beekamu jechuun rabbi quraana keessatti ribaa nyaachuu isaanii siistama mala adda addaa baasanii mallaqa namaa sobanii gabaa keessa siistama adda addaa galchanii mallaqni nama muraasa qofa hiyyeessa akka hiyyoomataa gadi bu'u namni duroome qofti akka duroomaa ol ka'u garaagarummaan jidduu hawaasaatti akka argamu diinagdeen har'a addunyaan musiibaa isaa dhandhamaa jirtu kun banii Israa'el Yahudatu lafa kaa'e seenaa qorachuu dandeessu.